asiif achi gaggaragalchee durbummaa koo fudhate. Ani maqaan koo Fooziin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee godina Baalee aanaa Garfaatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee hanga kutaa torbaffaatti achumatti baradhe. Haa ta'uutii garuu kutaa torbaffaa booddee haati haadha kiyyaa yookiin immoo akkoon koo nama ishee waliin jiraatu waan hin qabneef gara magaalaa Roobeetti imaleen kutaa 8ffaa baradhe. Hangan barnootaan sadarkaa kanarra ga'utti jaalatamee malee jaaladheen jaalalaaf kufeen jilgeenfadheen gonkumaa hin beeku. Inumaa dhiironni sin jaalladhee siitiif jecha nyaanni nu didee maali ati dhaabbattee haftamoo hin heerumta mitii hanga saniitti jaalallee keenya nuuf ta'ii jedhanii yeroo na kadhatan lakkii ani barnootaaf malee jaalalaaf hin uumamne jedheen ofirraa isaan deebisaan ture. Maatiin kiyyaa qabeenya qabu. Abbaan koo waa'ee jaalalaa otoo hin taane barnoota kiyya irratti qofa xiyyeeffadheen galma gaarii isaan dhaqqabuu hin dandeenye akkan gahu barbaada. Haati kiyyas kanumaaf guyyaa guyyaan na gorsiti. Akkoon kiyyas gadi na qabdee qonxoxxee ati nama bakka gaarii gahuu qabudha jettee yeruma hundumaa natti dhaamti. Barnoota kiyya kutaa 8ffaa magaalaa Roobeetti barachaa otoo hin jiru guyyaa tokko ayyaana galee maatii kiyya dubbisuuf jecha buufata konkolaataa magaalaa Roobee keessa otoon dhaabbadheen konkolaataa eeggachaa jiru dargaggoonni lama gara kiyyatti dhufanii. Lamaan keessaas inni tokko garuma kiyyatti siiquun yaa obboleettii koo ammumaan kana hattuun bilbila kiyya kiisii keessaa na jalaa fudhattee maaloo bilbila keetiin irratti naaf bilbilii jedhee na gaafata. Anis tarii anaan sobee bilbiluma kiyya narraa fudhachuufidha jedheen lakkoofsa kee natti miitii siif hin bilbilaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti dargaggoon kuni lakkoofsa bilbilaasaa duwwaa 9 jedhee jalqabee anatti dubbate. Anis lakkoofsa sana bilbila kiyya irratti barreesseen yeroon bilbilu ni waama malee namni jalaa kaasu hin jiru. Ammas irra deebisee yaale. Haa ta'uutii garuu namni kaasu hin jiru. Gurbaa kanatti ni waamaa namni garuu jalaan kaasuu jedheen deebiseefi yeroo kanatti innis naaf yaaluu keef galatoomii jedhee naaf deebisee dargaggoo dhufe waliin duubatti deebi'ee ana biraa deeme. Yeroo sanaa booddee anaafis konkolaataan dhuftee gara biyya haadhaaf abbaa koo gara magaalaa Agarfaatti imala koon taasise. Ayyaana kiyyas maatii kiyyatti bira dabarseen achuma otoo hin jiruu guyyaa 2 booda bilbilli haaraan tokko anaaf bilbilama. Haa ta'uutii garuu anatu maqaa gurbaa kanaa hin qabanne malee lakkoofsi bilbilaa sun anarratti bilbilamuun isaaf haaraan ture. Gurbaa yeroo darbe bilbilli bade jedhee irratti bilbilteefiidhaa bilbila koo argadheeraa galatoominaan jedhee anis baga rabbi si gargaarin jedheeni. Haa ta'uutii garuu shakkii kootiin durumaayyuu bilbilli isaa jalaa badee otoo hin taane lakkoofsa bilbilaa koo qabachuuf jecha tooftaa kana fayyadame. Silaas dhiira bara kanaa maaltu danda'a? Erga kana gurbaan kun maqaa isaa natti dubbatee anis maqaa kiyya himeefiin haasoo ni jalqabna. Haasoo guyyoota muraasaa booda Foozii koo jedhee na waamuu eegale. Anis guyyoota muraasa booddee maqaa masoo baafadheefiin muhee koo jedheen isa waamuun jalqabe. Hanga baatii 2-3 waliin taphannuttis jaalala keessa hin seenne. Maqaama sossobbaa fi kunuunsaatiin obbolaa haadha abbaa taanee waliin haasofna. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko halkan toora sa'aa 7 muheen koo narratti bilbiluun maaloo hirribni na qabuu didee maalaa godhuu jedhee na gaafata. Anis maal taatee toora sa'aa kanaa kan narratti bilbiltuu jedhee yeroon gaafadhuuni si jaalladheeraa sababa keef jecha nyaataaf dhugaatiin gara qaama kootti ol naaf seenuu didaniiru maal naaf wayyaa fayyaa dhabee dhiitu bareetu
waa'ee makee yaaduu malee ani hojiin qabu jedhee natti dubbate. Yeroo kana anis yaa Muhee maal taatee ati daa'ima ijoolleedhaa anis reefuu kutaa 8ffaan baradhaa yeroo kanatti jaalachuunis jaalatamuunis nuuf hin malu obbolummaan qofa na waliin kan taphattu yoo ta'e akkuma duraa kee itti fufii kanaan ala garuu haasawaan keenyi haa dhaabbatu jedheen bilbila koo cufadhe. Erga kanaallee bullee erga bubbullee booda dhaloonni isaa magaalaa Diinshoo waan ta'eef boru magaalaa Roobeen dhufaa maaloo akkuma taatu haa taatuutii walaa arginu jedhee na gaafate. Anis yeroo mana barnootaarraan bahu naannoo daree akkanaa bilookkii akkanaatti na eegi jedheen wal arguu bakka dandeenyu nitti hime. Yeroon beellama keenyaas gahee yeroo wal arginutti maaloo maal ta'a yoo na dhiistee ani jireenya akkanaa keessa seenuu hin barbaadu maaliif na rakkistaa jedhee yeroon gaafadhuuni lakkii yaa Foozii koo siin rakkisuu kiyya miti ofuma kiyyaatii rakkadheeni hin rakkatiin jettee kan na yaaddu yoo ta'e maaloo tole jecha jedhu qofa naaf dubbadhuutii na gaggeessii anaaf kuni gahaadha onnee kiyya ni qabbaneessaa jedhe natti dubbate. Anis erga kanaatii siifan bilbilaa amma deemi jedheen yeroon itti dhaammadhu hodhu waraqaa kana qofaa keetti naaf dubbisii jedhee waraqaa tokko natti kenne. Anis waraqaa sana harkaa fuudheen wanta keessa jiru hangan argutti ariifadheen jarjaraas gara manaatti galeen baneen yeroon ilaalu habaaboon waan akka kaameeraadhaan bocanii fakkaattu baay'ee bareedu halluu diimaadhaan faayame harka isaatiin kaasee maqaasaa fi maqaa koo gidduutti katabee onnee irratti kaasee kan naaf ergedha. Anis daqiiqaa dheeraadhaaf habaaboo kanarratti qalbiin koo iji koo yaanni koo erga irratti gogee booda deebiseen nan bilbileefi yaa Muhee koo anoo barachuun barbaadaa maaliif karaa na dabarsitaa jedhee yeroon gaafadhuuni hangan lubbuun jirutti karaa hin dabartuu hanga dhumaa si waliin hin jiraa sin jaalladhaa siifan jiraadhaa jedhee jecha jaalalaa bilbilaan na waliin haasa'uun qalbii koo fi qaama koo to'atee anis ifaaf ifatti jaalala isaa dadhabeen booji'ameen jaalala isaaf toleen jedheeni. Erga kana Muheen baa caa daa jedhee jaalala na barsiisuu eegalee sammuunsaa akkam hayyuu guddaadha fageessee kan borii xiinxalaa inni qofaasaatti jaalala koon dararamaa kan ture amma immoo dabareen kan koo ta'ee osoon argiin ooluun osoon argiin buluun waanuma hin yaadamne natti ta'e. Haala kanaan jaalalaan turtii waggaa 2 erga turreen booda Muheen koo maaliif anaafsii guyyaama tokkollee siree qabannee waliin hin bulluu jedhee na gaafata. Anis ture nan jedhaafi guyyaa kana Muheen koo haala ajaa'ibaa hanga har'aatti illee sammuu koo keessaa baduu hin dandeenyeen siree sanarratti na gaggaragalchuun fedhee kiyyaan kabaja kiyya fudhate. Muheedhaaf kabaja koo miti lubbuu kooyyuu dabarsee otoon kenneefi homaa natti hin fakkaatu. Kanaan booddees yeroo hedduu walitti deddeebine jaalalli suusii yookiin immoo araada nutti ta'ee waliin argiin oolanii buluun guyyaadhuma dachee kanaa hanga nutti fakkaatutti gahe. Kanaan otoo jirruu garuu dubbiin gaddisiisaan tokko karaa abbaa koo ni dhufa. Nama biraatti akkan heerumuuf na gaafatanii haa ta'uutii garuu abbaa kiyyaadhaan baay'ee waantan sodaadhuuf jaalallee qabaachuu kiyya itti himuunis natti ulfaate. Namni abbaan koo itti na heerumsiisuuf qophaa'e kuni hojjetaa mootummaa akka naannoo keenyaatti kabajaa fi ulfina nama qabudha. Inni na gaafatee yeroon isa diduunii kana naan didde eenyuuf toli jechuu yaaddeeti jechuun harmee kiyyatti deemee hime. Harmeen kiyya yeroo na gaafattu ani immoo ifaaf ifaan jaalallee akkan qabuun itti hime. Haa ta'uutii garuu wanti haati kiyyan akeekkachiiste waan kana abbaan kee si dhaga'ee jennaan lubbuu kee si keessaa fuudhee baasaa. Hariiroos jaalalas kaadhimaas kan qabdu yoo ta'e ammaaf ammatti addaan kutiitii nama jedhamtetti heerumuudhaaf qophaa'ii jettee natti dubbatte. Jaalalleen kiyya na fudhatee baduudhaaf humna hin qabu. Umriin illee ijoollee waan tureef gaa'ela yaaduun xiqqoo itti ni ulfaata. Anaaf isa gidduu kan jiru jaalala dhugaa
qulqulluu kan taate duwwaadha. Innis dhagahee wanta godhu lafa lixu dhabe. Guyyaadhuma gaa'elli koo ga'uuf jedhu mana akkoo kiyyaa deemiin ofitti waamiin yeroo gaarii waliin hin dabarse. Yeroon kun gaa'elli kiyya otoo hin ta'in bultii 20 dura. Gaa'ellis naaf ta'ee bultii godhadhee yeroo hin jiraadhu daa'imni kan jaalallee koo gadameessa koo keessatti hafee dhoksuu amansiisuu abbaa warraa koo yaalus homaa dubbiin erga daa'imni dhalatee booda fala kan naaf argattu ta'uu diddee. Shakkiin abbaa manaa koo daran waan dabaleef mana yaalaa geesseen si ilaalchisa malee ani daa'ima kana kan koodha jedheen gonkumaa hin fudhadhu jedhee yeroo na gaafatu ani immoo gaa'ela keetu hafa malee mana yaalaa deemeen siif hin ilaalamu jedheen isa didee. Kanumaanis waggaa 2 toongootiin gaa'elli keenya diigame. Abbaa manaa koo waliin karaa seera qabeessaa sababa daa'ima kootti gargar baane. Daa'imni kiyyas yeroo jabaachaa dhufu kan inni fakkaate dhugaa jirtu guyyaa 20 dura ta'ee uumame muheedha. Kan gadameessa koo keessatti hafe ilma muheedha. Rabbi mucaa kana naaf kennuu isaatti guddaan galateeffadha. Haa ta'utii garuu jireenyi kiyya kanuma irratti dhaabbate. Muheen yeroo booddee aariidhaan gara biyya hambaatti godaanuun jaalallee godhatee fuudhee daa'ima tokko akka horateeru odeeffannoo nan qaba. Haa ta'utii garuu har'allee bakka jiru sagalee isaa otoo na dhageessisee daa'ima akka isaaf hin qabu otoo naaf baree baay'ee natti tola. Tarii jireenya isaa manni qabu jeequu waan hin barbaanneef maqaan bakka bu'iinsa isaa MDdha. Foozii jedhee waan na beekuuf sagalee kana sheer yoo gootanii fi ergaa koo naaf dhagahee bilbila koo karaa toora chaanaalii Oromiyaa 24 fudhachuun na dhaqqabuu ni danda'a. Baay'een isa yaadeera. Hanga sagalee isaa na dhageessisutti jireenya qananii milkii qabdu guddisee hawwaa fi ana Fooziyaa biyya hambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi Fooziyaan biyya hambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada jajjabinaa akka qooddanii fi akkanumaan illee sheer gochuun jaalallee ishee duraa muhee abbaa daa'ima isheef akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana jajjabeessan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.